Ondaaltoti addi bilisummaa Oromoo Muhammadni murtii Oromiyaati federaalaalleen bilisaan gad lakkise tor ablammi beenyaatiif abdaawut abdataa eeguu wagga tokko liifidhamaniin duubees buuteen isaanii dhabamtee jedhan oduu teentarra tanaan itti feeyyan lol khaab Itoophiyaan mootummaa naannoo Amaaraatiif addi bilisbaa sa'umatti Tigiraa jechuun TPLF jidduu godhama jiruun gareen Tigiraa lafirra fudhatamte turte kooramii fallamaa dhadeeffachuu miidiyaaleen gabaasan gochitay kanaa warrifat fakkaatu mootummaan naannoo Amaaraatiif paartiin mormitu naannichaa uummata Amaaraatiin duuloof qopheessi jechuun jiru carraan Itoophiyaa gara miquloof irra dubbaan rakkoo siyaasaatiif waraan Itoophiyaa diinagdee biyyatti akka jabaru kutuun qaala'insi jireenya hamaaf uummati saaxilamuu dubbata ogeessi diinagdee kataab birbataan rakkoon qaala'insi jireenya Itoophiyaa sadarkaa poolisii diinagdeetiin furamuu birdabartee jirtii jedhee siraaj sabarra dhageet giifti dureen Gaanaa kaffaltii durgoo ta'eegee abbaan warrisii waggoota afuriin durangoo qabatas guurratti cuf deebisuufi jedhan Tigan torbaatama khataat reebi kana akuufo adoo maal balleessiit oduu ala tardhaa fi waa'ee giifti duree dubbaan adooles 14 bara 2021 guyyaa roobii guutuun odadha kunooti. Odeessa maddeen alaatiin giiftii dureen Gaanaa kaffaltii durgoo egaa abbaan warra isaanii aangoo qabatanii bara 2017 kaasee fudhatan akka deebisan gaafatamanii jiran. Giiftii duree Ribqa Akuufo Adoo doolaara 150 deebisuufi jedhamaa jira. Guyo Waariyoo gabaasa maddeen alaa qindeesse. Described as the most considerate and a woman of integrity by her husband, giifti dure Gaanaa kaffaltii durgoota waggoota furiif gurratti cufa deebisii jedhaniin reebii kana Akuufo Adoo jedhamti haadhuwar pirezidaantii Gaanaati jaartii ganni 70maati garuu jabduu waan cufattuuf malee dubru fakkaachuusii namoonni qaamaan beekan irra dubbaatu Yaakoroma Valeeriyaa Edwiina Anderiyaana yeekukuu faalleesuma dhaale jaartiin tun duubee dhiirsi Kan war faranjoota bar 2017 go qabate as durgo baay'ee gurratti jedhamuun akka deebifti gaafatamte beesse uummati biyyatti akka deebisuuf na gaafat cufin deebisa miindaa dhiyootan paarlamaan biyyattii naaf murteesselleen barbaad jechuun aariin dubbaad. There are tried and tested interventions that have demonstrated favorable outcomes. Durgoon isiin fudhattee jedha waluma galatti Gaanaa keedi 899 yookaan $151 618 BBC gabaas isiin maallaqi kun akka naaf kaffalamuuf illee gaafan wannan fudhadhellee womnaaf malaati jechuun dubbaat warri abballangaa garuu seeraan al saamti jechuun aduu jiran beesse saamtee jedhaniin tan deebisuuf murteessuun isii ammilaalchi namooti sirra qaban sodaachuun akka ta'e dubbata torbaan dabre keessa molamiileen Gaanaa murtee manni marii bakbu'ootu mata haadhuwar pirezidaantiitiif haadhuwar rittaana pirezidaantii ga'ee deeggarsi isaanii taasisaniif minda kaffalamuuf murteessan irra dubbi kaasu isaaniitti sila kaadaa taalu murte mindaa ta horeen paarlama Gaanaa bar 2019 murteessiteen ji'a minda $3,500 kan ministeeroti kaabinee argatanii kaffalamuuf qabtoor haa ta'uuti immoo baroota dheeraaf giifti duree faatii warri taana pirezidaantii illeen haalum qaan faayidaa addaa hojii raawwachiistota